Hayyee har'aa chookoleeta hojjanname akkamitti akka ta'e walumaan ilaalla. Garuu share like gochaa subscribe gochaa itti fufaan isiniin jedha. Akkuma argaa jirtani kaakaa'oo irraa chookoleeta hojjanna. Kan saanduchaaf ta'u yookiin dibaata daabbootiif yookiin immoo doonaata fa'a itti goone jechuudha. Burcuqqoo ishii kanaan shiinis miti akka burcuqqooti wanti kun kanaannaniiti ishee tokko. Kaakaa'oo jechuudha. Kaakaa'oo paawudar. Isumaan immoo sukkaaras tokko. Aannan burcuqqoo lama jechuudha. Aannan burcuqqoo lamatti naqna. Isaan kanatti jechuudha. Isaan kan tokko tokko fuuneet isa kana immoo lama fuudhanna jechuudha. Egaa ashamaa hordoftoota koo nageenya isiniif haa ta'u nagaa irraanfadhee miti. Durseen harka wajjin deema jedheeni yeroo naanna'u kana isinitti jala darba jedheen haasa'ee nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mana kanaaf haaraa warri taatan seenatti subscribe godhaa share like gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kanaan isa walitti naqee ni rukunna jechuudha lafatti. Viidiyoo nan gabaabsanii erga sirriitti paawudaricha sana sirriitti aannan wajjin wal fudhachiisne ibidda irra goonaa jechuudha. Ibidda giddu galeessa gooneetuma sochoofna zimmi jennee jechuudha. Akkuma isinitti hime kaakaa'oo paawudar burcuqqoo tokko, sukkaaras burcuqqoo tokko, aannan burcuqqoo lama. Fakkeenyaaf burcuqqoo isa guddaa isaa ta'u akkuma sanatti shiinii ani isa fudhattan isa shiinii tokko tokko gootanii aannan shiinii lama jechuudha. Asitti isa sochoosaa muuxisa. Daffifachaa erga kushiinaa seenee isa immoo asitti hojjadha jechuudha. As muuxisa sochoofadha asitti immoo isa sochoofachaa jechuudha. Baay'ee tokko mijataadha dhugaa waaqayyo baay'ee tokko waanaan argeefin isiniif hojjadhe baay'ee tokko iski hojjadhaati ilaala addoonii ta'anii dhugaa damma qabaannan daabbootti dibatanii ganama qursi godhachuufis baay'ee wanta ajaa'ibaati. Haaluma kanaanii kuno sosochooftu jechuudha furdachaa deema. Bakka haaluma kanaan akka malee ibiddaan gootanii giddu galeessa gootaniituma sosochooftu jechuudha. Garuu dura lafatti rukuttu daakuusaa fi sukkaara sana sirriitti waliin. Sana booda kunoo gara furdachaa deemutti deema. Yeroo ni qaba gidduu kanatti ani viidiyoo nan gaggabaabsa waan ta'eef maleedha. Isin isa kana haala kanaan sosochoosaa deemtu jechuudha. Amma inni furdatutti ibidda sitti mudditanii maaliin godhina kun amma gara furdachuutti deemaa jira. Akkuma argaa jirtani. Sana booda maal gootu gara furdachuutti edda deemee zayitii nyaataa amma kana qodaa ishii lama qodaa aayilaanditti hanqicadhani qodaa zayitii guddaa oliin fuudhamma amma aayilaanditti hanqicadha yookiin shiiniidhaan illee safartanii shiinii ishii walakkaa yookiin ruubii jechuun haga chookoleeta sana hojjettanidha. Amma irratti hundaa itti gootu walakkaa isa ta'e rakkoo kan hin qabu walakkaa siinii jechuudha siinii buna. So erga furdachuutti jedheeyyuu inni kun akkuma argaa jirtanii furdachaa jira. Sana booda ammallee haa furdatu sirriitti dibata wayitti dibdu waan ta'eefi dammoo keekidhaafis ni ta'a dhugaa dubbachuuf kun bakka diizaayinii irratti gochuudhaaf waan biraa faana waliin rukuttanii vaniilii faana rukuttanii waan baay'eef ta'a jechuudha. Kaakaa'oo kan haala baay'eedhaan hojjechuu dandeessu. Kana booda kunoo furdatee irraa gadi fuudhee jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan furdatee jira. Nan dhaamse jalatti furdataa jira. Kun furdina isaa ilaalaa jirtu. Kun argitanii furdachaa jira jechuudha. Muluma isaa furdate bakka amma maaliif ganaannaa lafatti bu'e immoo ni furdata. Ho'iinsa keessa jira miti ree ni dhangala'aa waan ta'eef garuu yeroo lafatti fuutanii kana caala furdataa jechuudha.
haala isaa hamma kanaan haguma ilaalaa jirtan kanaani xumuruu dandeessu jechuudha. Kanarras nan qal'isa waan biraati yoo yaaltan jechuudha. Nan qal'isa yoo jettan ni dandeessu. Nan furdisa yoo jettanii ani kana booda jalaa nan dhaamsa. Dhaamseen jira garuu isin jeessa sochoosestuu ofirratti maleedha. Kaameeraa maakkaatti waraabdaa jechuu dandeessu. Sochoosaa waa biraa ilaalan natti hin tolle waraabeeyyuu hin argine kunoo gadi fuudhee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii gadi fuudhee daqiiqaa 10 wayii boqachiise waan inni fakkaatu walumaan ilaalla kunoo furdina isaa. Ammas kana booda immoo innaa qodaatti nam'e kana 2 furdata jechuudha. So doonaata chokooleetiidha keekiidha daabbotti dibatanii nyaachuudha. Wanta feetan ila qodaa kana keessa birrii 450 wayiitiin binne jechuudha duraan chokooleeta. Innuu hadii kan sukkaarri itti baay'ate wanta itti makaniif guutan. Amma qodaatti naqadhaa jechuudha. Xiqqoo qorree akkana daqiiqaa hamma taate lafatti hin qorrisiise jechuudha. Kun furdatee jira. Gana kana booda immoo kanarrayyuu furdata. Argitaa jirtu. Dhugaa dubbachuu fi wanta addaati yoo humtan mana keessatti wanta suuqiidhaa barbaaddanii hin argattan. Amma chokooleeta kan yeroo baay'ee keekiidhaan hin hojjedhadhee dhugaa dubbachuuf suuqii kanaan dhaabaa ture naannoo Walisoo keessa. Akka tasaa gaaf tokko namni makka faafayaa raabsu fidee bite. Kunoo qodum kanan birrii 450 bite. Keekiinumaan hin hojjedha jedhee hirigiin hin deema jedhee yeroo sana dhabe jechuudha. So amma salphaatti kun keekiidhaafis ni ta'a maal fa'aa wanna feetaniin bakka wanna feetaniin jechuudha. Kunoo haala kanaan qodaattis naqadhee isiniin jedha. Isin subscribe godhaatii viidiyoon isinitti tole immoo share like gochaa yaada qabdan naa barreessaa na waliin ta'a. Adaraa keessanii dooneeta viidiyoon hojjedhe dooneeta isin jala bahe ani isiniifan. Ani viidiyoo ta'uu waraabinis gadi hojjetadhee mana koo fayyadamaan jira ግን kan ilaaltanii itti fayyadamne baay'een gadde jechuudha. Nama 300 oliyyuu ilaalle sa'aatii 24 keessatti. So በነገራችን ላይ ni beektu beeku garuu gaafa biyya galtan baay'ee sin rakkisa gaafa sanaafin isin hojjedhaani. Anyways kana fakkaata isinin jechuu barbaada. Nagaa keessanitti hoolaa isinin jedha. Bye bye.